السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تهردبتو تقبي قول سينا أرانتنا تس قبي أداتي ولتي دي بنا جرا قبي تنيا أرانتنا أرتستو تحنغفوتا خيسما فو برا أفان أورمو itti walli suudis ittiin dubbachuudha yakkate keessatti hawaasa bal'aa Oromoo kana bakka bu'anii aadaa fi seenaa sirboota warraaqsaa sirboota qabsoodhaa hedduu wallisanii jijjiirama arraan tanaa kanaaf rikicha tahanii dabran warra keessaafuu lubbuudhaan addunyaa kanarra hin jirre muraasa isaanii wali qindeeffadheetiin jira. Ogeessi kaameraa fuullee kiyyatti argamu Abdunaasir Muhammad qophii kana boonaa birraadhaati. Hordoftoota sagantaa qophii gola seenaadhaa nagaa isin gaafachuu guyyaas hin daganne akkam jirtan nagaa fayyaadhaa hundi keessanuu bakka jirtanitti warreen qophii kan hordofaa jirtan keessaafuu chaanaala yuutuubii boonaa showuu irratti qophii kana hordofuu hin dagatinaa subscribe share like godhuu hin dagatinaadha karaa bilillee showuunis akkasuma qophiin kun isin bira kan ga'u tahaa share subscribe godhuu hin dagatinaa. Jalqaba irratti gaa akkuma isin biraan keenye qophiin gola seenaa arrantana magaalaa Dirree Dhawaa afran qallootu nu geessiti. Dirree Dhawaadhaa waa malee hin dubbannu. Dirree Dhawaa waa hedduudhaan yaadatan. Keessaafuu hundeeffama baandii afran qalloo bara 1962 fakkeenya godhuu dandeenya. Dirreen Dhawaadhaa eega sirni gadaa Oromoo cabee waggaa 100 ol lakkoofsise. Afaan kun akka dubbataman, akka wallifaman, akka baratan kan godhe warra afran qallooti. Kan fakkeenya guddaa ta'eef baandii afran qallooti. Warra baandii afran qalloo keessaa namoota muraasaa sirboota isaanii wali qindeeffadheetiin kunoo isin biraan gahuun deema. Hanga xumuratti isinummaa nu faana tura. Jalqaba irratti gaa kaniin isin biraan gahu wallisaa Saalaa Galmoodhaati. Saalaa Galmoodhaa maatiin isaa hundinuu qabsaa'ota. Keessumaafuu inni ammoo gama isaanii hin gorre gama artii Oromootiin dhufe. Saalaa Galmoodhaa sirboota hedduu wallisee hawaasa biraanis ga'ee jira. Sirboota aadaa kan jaalalaa kan qabsoodha. Eega bara Caataraa booda addi bilisummaa Oromoo facaatee qabsoon Oromoo gaagaamni irra dhufeen booda Saalaa Galmoo biyyaa bahuudhaan biyya Awurooppaadhaatti konkolaataan garaan galeeti balaa konkolaataatiin lubbuun isaanii dabarte. Mee sirba Saalaa Galmoo keessaa seenaa bara dheeraa keessatti gantuun numa jirti akka goobana daachee kan jiru kanaan isin biraan ga'a. Sirba Saalaa Galmoo kana daawwanne kan walitti deebi'u. Qophii gola seenaa gaa sirba Saalaa Galmoodhaa isin biraan ga'e walitti deebilee jirra. Amma immoo sirba aadde Almaas Tafarraadhaati. Almaas Tafarraa biyyatti hasalbattu bara 2014 keessa dhukkuba kaansariitiin qabamtee odoo wallaansarra jirtu lubbuun siidhaa dabartee magaalaa Finfinneetti jechuudha. Sirni awwaalcha isiidhaa magaalaa Hararitti raawwate. Aadde Almaas Tafarraadhaa qabsaa'otaa keessumaafuu gama artii Oromootiin hangafoota ta'an akka Alii Shabboo, Aadam Haaruun, Kadir Said, Halloo Daawwiidhaa fa'aa wajjin sirboota babbareedoo afran qalloo wallistee hawaasa biraanii geessee jirti. Keessumaafuu gama walaloodhaatiin namni isii cinaa dhaabbachaa ture Muhammad Ahmad Qopheedhaatii fi akkasumatti Alii Muhammad Diimaa fa'aa. Garuu sirba isii walliftee kana keessaa tokkoon isin maana jala usta yaaboona kajuu kanaan isin biraan ga'a. Mee sirba Almaas Tafarraa kana daawwannee akka walitti deebi'u. Egaa hordoftoota daawwattoota keenya gaa sirba aadde Almaas Tafarraadhaa isin biraan gaheetiin ture. Egaa Almaas Tafarraadhaa warraaqsa sirboota afaan Oromoo keessatti sirboota hedduu wallistee hawaasa biraanii geessee jirti. Keessumaafuu bara Abdi Qopheen du'eegaa dubartii Afrikaadhaa maatee isaa addee miidhamtuu dubara baadiyyaa barnoota jabaadhu halkanii guyyaa kanaas gumaachitee jirti. Akkasumatti dubartiin barnoota keessatti lafa tahuu isii agarraan kana gama walluudhaatiin ibsite aadde Almaas Tafarraadhaa. Meegaa sirba isiidhaa kanaa gaa dhageeffannee walitti deebinee jirra. Amma gaa qophiin tiyyaas gamuma miseensa baandii afran qallooti. Wallisaa Abbituu Warquudhaati. Abbituu Warquudhaa
baandii afran qallooti wajjin bara afaan oromoo ittiin dubbatamne ittiin wallisuun yakka gurguddaa ta'e keessatti sagalee isaa bareedduu saniin sirboota garaagaraa baandii afran qalloo keessatti wallisaa ture. Egaa meegaa sirba isaa keessa keenya Harar Goraa Ganda Abdallaa kowal nu agarsiise alhamdulillah shakkituu dammanaa keenya Addis Ababaa kajuu kanaan isin biraan gahee kan walitti deebinu jira. Wallee abbitu warquu wajjin turtii gaarii taasisaa sanbooda walitti deemu. Egaa sirboota durbu keessumaafuu artistoota arra lubbuudhaan hin jirre gaa taakkan lama jennee isin biraan gahaa jirra. Ammas gaa qophiin teenya gara shawaatti nu amalchiifti. Wallistoota Oromoo hangafoota keessaa tokko kan tahan wallisaa Laggasaa Abdiiti. Laggasaa Abdii Saayiba Ali Birraadhaati. Waahila Ibrahim Haaji Ali Muhammad Ahmad Qopheedhaati. Warra afran qalloo wajjin warra jalqaba afaan Oromoodha hedduu wallisanii maasinqoodhaan ummata bira gahan. Bara afaan Oromoodha itti wallisuudhis itti nu dubbatu yakka tahe keessatti Laggasaa Abdii sabboonummaa qaburraa sirboota warraaqsaa kan himamee hin dhumne hedduu hawaasa biraan gaheeti jira. Arragaame sirboota isaa keessumaafuu jalqaba eebbisa galma abbaa gadaa irratti kan wallisan waa'ee isaa hoggaa 40 booda achitti wal argan Alii Birraadhaatiin jechuudha. Meegaa waltajjii guddoo galma abbaa gadaa kanarratti maqaan qorichaa ilmi namaaf qoricha jabaadhaa yaa saba Oromoo hundeen tokkicha jabaadhaa yaa saba Oromoon hundeen tokkicha kajuu kanaan isin biraan ga'a. Wallisaa Laggasaa Abdii hawaasa Oromoo bal'aa biratti sirboota babbareedoo warraaqsaa kan aadaadhaa hedduudhaan beekama. Keessumaafuu bara afaan Oromoodhaa raadiyoona cabsan keessa jedhamu keessatti kuno akkana jedhe Laggasaa Abdii yaa abaabituu kaleessa raadiyoonni maal odeessaa akkamitti afaan Oromoodhaa raadiyoona cabsaa kan jedhu balaaleffannaa Haayila Sillaasee dhiyeesse. Keessumaafuu du'allee komate maal nagoota najjeefta malee jee akka gartee walaloo fi yadaloonsa hawaasa biratti hedduu sammuu hawaasaa keessaa tambadduume inni garuu arra lubbuudhaan hin jiru. Mee wallee isaa kana isin afeera walitti deema. Jedhe kiristaanni wallahi jedhe musliimni wajjumaan alanne kakuu kan addaan nu jalaa godhe waa qoricha magriisa qoricha namni namaa qoricha jabaadhaa saba Oromoo hundeen tokkicha Oromoo. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya gaa wallisaa hangafticha Laggasaa Abdii sirba isaa isin biraan ga'ee walitti deebinee jirra. Ammas gaa qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Amma qophiin keenya gama Harargeetti isin hin deemne godina Harargee bahaa Dadariin isin geessuu deema. Dadar jechuun waa hedduu jedhamu. Dadar qabsoo adda bilisummaa Oromootiin irkoo fi dahoodha turte kaleessa. Dadar biyya Muhammad Umar Qaadiiti, biyya Abdi Qopheedhaati, biyya Qamal Yusuf, biyya Maftuhaa Abbaas faana, biyya warra Yusuf Sheddoon faana. Gaa Dadar waa hedduudhaan kaasuu dandeenya. Arraan tana wallisaa Burusoo Callaadhaa shaggee Dadarii barootame hajuu kanaan bareenni dhaloota wayyaa golollee kan juu kanaan isin biraan ga'a. Wallisaan kun gaa yeruma gabaabduu keessatti gama qabsoodhaa dhufanii miseensa baandii caffee gadaa keessatti bara 1992 naannuma Harargee bahaatti wareegamanii mee sirba inni 90 takka wallise baandii caffee gadaa kana keessaa kan isin biraan geenye walitti deebinu ta'a. Wallisaa Burusoo Callaa wajjin turtii gaarii. Wallisaa Burusoo Callaa sirboota hedduu wallisee san keessaa shaggee Dadarii kan juu kanaan isin biraan ga'ee kan walitti deebinu ta'a. Daawwattoota hordoftoota keenya wallisaa Burusoo Callaa wajjin turtii gaarii gootanii achi boodaan kan walitti deebinu. Egaa ammas gaa qophiin afeerraa sirboota durii wal faana duubaan isin biraan gahaa jirru ammas akkumatti itti fufetti jira. Ammas gaa kiiloomeetira 1700 ol fagaattee magaalaa Finfinneerraa kan argamtu Yaaballoo godina Booranaatiin isin geessuu deemu. Godinni Booranaa kan isin geessuu deemu kun waa maleedhaa miti.
wallisaa Abdullaahi Jirmaa Gadoodhaati. Abdullaahi Jirmaa Gadoo otoo gama artii Oromootti hin dhufin barataadha turan. Biyya alaattis deemanii baratanii akkuma Abdii Maamad Yusuf Yuunivarsiitii Finfinnee irraa ji'oogiraafii seenaa otoo barachuu jiru barattoota Oromoo keessaa qooda qabdan jee warreen aree keessaa tokko. Abdullaahi Jirmaa Gadootis namuma san ture. Abdullaahi Jirmaa Gadoo eega Oromummaan kiyyaan dhiibbaan irratti godhame anis wallaansoo qabsoodhaatiif fala godhee barbaaduun qaba jeedhaati ka'ee gama waan godhuu danda'amutti qaceelan. Innis dandeettii yeroo sanitti qabu artii gama artii Oromootti dhufan. Fageenya fagoo sanirraa amna konkolaataan guyyaa lamaa fi waa deeman deemee jechuudha. Barri bara sanii akka ammaa sana konkolaataan heddummaatee imala gartee salphisaa kannaa hin turre garuu inni fagoo sanirraa ka'e miseensa baandii afran qalloo tahee artii Oromoo hanga guyyaa du'aatti tajaajilaa tura. Mee sirba isaa keessaa tokkoon isin affeera. Abdullaahi Jirmaa Gadoo hubbatiin addunyaadhaa waahilaan tolte waahilaan malte anilleen sissobuu tanaafin si filadhe kan juu kanaan gitaara isaa saniin gungumsaa sagalee isaa bareedduu saniin kan wallisu kanaan isin biraan ga'a. Wallisaa Abdullaahi Jirmaa Gadoo boodaan kan walitti deebinu ta'a. Egaa hordoftoota keenya egaa qophii artistoota Oromoo gartee sirboota isaanii dur wallisan isaan arraan tana lubbuudhaan hin jirre keessumaafuu gaa seenaan tun hiyyeessa taatee akka hin hafne dhaloota biraan ga'uudhaaf anaa fi ogeessi kaameeraa kiyyaa Abduu Naasir Mahammad sirboota isaanii hanga tokko walitti qindeeffanne isin biraan gahaa jirra. Ammas gaa akkuma qophiin keenya akkuma itti fufeetti jirti. Ammas gaa gama lixa Wallaggaa Dambidolloo kan dhaynu ta'a yaadaan jechuudha. Wallisaa Eebbisaa Addunyaadhaati. Eebbisaa Addunyaadhaa bara 1995 walleenni wallisa keessaafuu albamni inni gaafas baasee maxxanse hedduu hawaasa Oromoo yeroo sanitti warra isa qabsoo Oromoo keessatti sirbu kun hedduu jaalatamummaa guddaa argateeti jira. Garuu Eebbisaa Addunyaa bara 1966 hagayya 30 magaalaa Finfinnee bakka Shiroo Madaal Alamii jedhamutti mana jireenya isaarraa waahila isaa Xambaa wayyee isaa wajjin fuudhamanii ajjeefamanii humnoota tikaa wayyaaneedhaatiin konkolaataa gabateensaa lakkoofsisaa mootummaa ta'e laanti gurasireen lafarra harkifamanii booda badatti darbamanii reeffisaa jechuudha. Achi boodaan gaa warra hospitaalaatti yaamanii kottaa fuudhaa reeffa kana jedhanii achi boodaan reeffa isaa kan fuudhee adda baasee Eebbisaa Addunyaa tahuu wallisaa Muhammad Sheekhaati. Mee wallee Eebbisaa Addunyaa nu Oromoodha alagaan hin dhiitamnu kan jiru kanaan isin biraan ga'a haa nu beekani nu Oromoo kan jiru kan wallee Eebbisaa Addunyaa gaa hedduu wallise keessaafuu albamaa lammaffaa kan bara 1995 baase kana isin keessaa tokko isin biraan keenya kan walitti deebinu taha. Mee wallee Eebbisaa Addunyaa tanaa wajjin turtii gaarii godhaa isin. Alaagaadhaani Oromoodha haa nu beekani rabaan sobaa. Egaa hordoftoota daawwattoota keenya gaa afeerraa sirboota durii hedduu gaa wal duraa duubaan isin biraan geenyeeti turre amma gaa yoo yeroo qabaanne sirba tokko isin biraan ga'a. Sirbiniin tokkichaan isin biraan gahu yeroo yoo qabaanne wallistuu Maaramee Arqaa. Wallistuu Maaramee Arqaa hoggaa Saayilaan arraan dura mana hidhaa Makkalaawitti hidhaa fi dararaan hedduun irra geessee turte. Gaa wallee hedduu warra isa qabsoo Oromoo keessatti geerassaan keessumaafuu hedduu wallistee hawaasa biraan geessee jirti. Meegaa wallee isii keessaa yoo yeroo qabaanne tokko isin biraan gahe. Egaa wallee Maaramee Arqaa boodaan walitti deebinee jirra. Daawwattoota hordoftoota keenya gaa qophii afeerraa sirboota durii keessumaafuu wallistoota arra lubbuudhaan hin jirre sirboota isaanii wal duraa duubaan isin biraan geenye turre keessumaafuu gaa ogeessi tiknikaa Abduu Naasir istiidiyoo irraa sirboota isaanii hedduu nu biraan gahuun isaa guddaa galatoomi jennaan.
nutis gaa qophii keenya arrantanaa gama goolabaatti finneeti jirra kanumaanuu gaa ka gargar baanu ta'a nutis nama torbaanii nu haa taasisu torbaan qophii biraatiin nagaa walitti nu haa deebisu jecha horaa bulaa qophiin keenya kanumaan raawwatama ogeessi kaameeraa fuullee keenyatti argamu Abduu Naasir Muhammad qopheessaa sagantaa tanaa Boonaa Birraadhaati qophii afeerraa sirboota durii wajjin turtii gaarii kanarraa asmara irratti goolabna.